يا ربي أرارا يا ربي أرارا وكاي أرارا منو فرارمي منو ترارمي وكا كدا شنني وكا أودا شنني وكتلو سدتني وكا ملكا جاني وكا بكو شنني وكا لنجي شنني وكا جتشا كنوندا لفا جتشا كنوندا gurraacha garaa garbaa tokkicha maqaa dhibbaa leemmoo garaa taliila leemmoo garaa taliila leemmoo garaa taliila yaa rabbi nuu dhagayii dhageessu nuu fawwaadhu. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kana akkasin qalbiitiin naaf dhaggeeffattan kabajaaf jaalalaan isin gaafadha obboleewwan kiyya jirtu fayyaa keessanii nagaa keessanii akkuma jiranti jireenya kanaafan jirtu jedhe nagaa sin gaafadhe malee akkamma jirru kanatti nagaa wal gaafachuunu ulfaataa ture. Nageenyatu waa hunda dursaayu nagaa wal gaafanna rabbi nagaa nuuf haa fidu nuunis nagaa rabbi nu haa godhu nuti warra of dhabe fakkaan akkan argutti waan nama dubbadhu kana akkasin qalbiitiin na dhaggeeffattan kabajaa fi jaalalaan isin gaafadha obbolota koo qaalii dhaggeeffadha. Yeroo hundaa ajandaan keenya ajandaa ta'uu qabu hin ta'u. Yeroo hedduu ajandaa irratti focus goonee dubbannu yeroo muraasa irratti dubbannee dhaabna. Ajandaan ajandaa caalu ajandaa lubbuu namaadha. Lubbuu namaa keessaa immoo lubbuu caalu lubbuu ummataadha. Lubbuun ummataa lubbuu nama tokkoo caala. Lubbuun hawaasaa maaliif hawaasa keessa daa'imatu jira, dubartiiti jira, manguddooti jira, abbootii amantiiti jira, qabeenyatu jira, horiitu jira, oolaa, re'ee, beeyladoota waan garaagaraatu jira. Qabeenyota lakkaa'amee hin dhumnetu jira lubbuu hawaasaa keessa. Garuu lubbuun nama tokkoo waan kana hundaan baatu. Dhaggeeffadhaa. Ajandaan yoo kana ture waa'ee mucaa xiqqittii akka maleetti gudeedamtee ajjeechaan akka malee irratti raawwatedha. Namni intala kana akkas godhe haa ajjeefamuu adabbiin ajjeechaa irratti haa kennamuu jedhaa turre. Hundi keenya sagalee ta'aa turre. Saba gosa kutaa gandatuun filatiin nama tokkodha garuu agartanii inni biraan ajandaan achiitii dhufe ajandaa anarraa dhimma mubaarakii fi dhimma mubaarakii wal qabatee tureera. ajandaanii mubaarakiin dhukkubsanne sobadhaa jettu gariin keessan immoo dhukkubsateera jettu. Waa'ee mubaarakii dhukkubsateeraaf hin dhukkubsanne namoonni dubbisuu dandeessan fuula isaarraa dubbisuu dandeessu. Kun gabaabaadha. Ituma hin dhukkubsanne ta'e iyyuu namni tokko ituun dhukkubsatiin nan dhukkubsadhe gaafa jedhe rabbiin waan sana san dhoowwatu. Garuu dhukkubsachuu isaa warrumti hin dhukkubsanne jettan mataan keessanuu ragaadha. Jechoonni afaan keessan keessaa ba'an mataan isaanii. Sinii galee na hubadhaa sirriitti. Ani wanti gaaffii natti ta'e warri kutaa ganda lagaan wal qoddan garee gamana gootanii gareen tokko garee mubaaraki gareen tokko immoo garee asliidha. Asli gareen tokko jechuudha. Dhimmi wal dhabdee mubaarakii fasli maaf dhimma ummata kanaa caale? Ummata Shawaa, ummata Salaalee akkamitti dhimma ummata kanaa caale? Ummata gadi ba'ee waanjoo ofirra kaa'ee
farda luugaamee gadi ba'ee manguddoon, jaartiin, jaarsaan, abbootii amantiin, sheekiin hin hafne, qeesiin hin hafne, paastariin hin hafne, wanti tokko hin hafne, daa'imni mana keessatti hin hafne, isheen durbaa, isheen dhiiraa, hattaa horiin hin hafne. Horiin akkamitti nama gogaa oolaa uffatee dhufee jira, dhiira qambarree ofitti hidhatee jira, qotiyyoo loggoomamee dhufetu jira, gadi ba'ee boo'aa jira. Ummanni kun hin yaadattu yoo ta'e cidarratti BBC'n gabaaseera. Namni 60 mana tokko keessatti hin dhumne boombiin irratti gadhiifame. Sababni ummanni kun dhumaafii jiru tokkoffaa sababa ABO fi waraanni mootummaa wal adamsuudha. Lammata diina waraana mootummaafis waraana ABO'fis ta'edha kan jara kana adamsu. Eenyu? Faannoo. Faannoon ABO'tiin hin adamsa, waraana mootummaas hin adamsa. Lamaan keessaniifuu hin ta'u. Isin walii keessan wal loltu. Yeroo isin walii keessan wal loltan gaafa arbii lamaan wal lolu margati gidduutti miidhamaa jedhan. Isin lamaan gaafa wal loltan ummatatti isin gidduutti dhuma. Isa sababaa keessaniin dhumu caalaa isicha diinni biraa dhufee isaan ajjeesu. Sadiinni biraa isaan fixu. Waan Wallaggatti ta'e oltu Salaalee keessatti Oromoota Shawaa biratti ta'aa jira. Kaleessa buqqa'aa turanii giddiitiin dirqisiifamanii Oromiyaa keessa iddoo garaagaraatti Oromoon Tuulamaa Wallaggatti kan buqqa'ee jira, Jimmatti kan buqqa'ee, Arsii, Harargee iddoo garaagaraatti buqqa'ee. Arra yeroo Oromooti biyya bulcha jedhamutti ummanni kun gadi ba'ee nuti lola hin barbaannu, waraana hin barbaannu jedhee gadi ba'ee boo'a. Xiqqaan guddaan ituu nafiin. Isin immoo dhaloonni of taana jettanii of hin beekne kan sooshaal miidiyaa kanarra jirtan. Dheengadda waa'ee intala sanaadha kan ajandaa ta'aa ture mucaa sobiyyii san. Waa'een sana amma tokko furmaata argateera tolayyee. Itti aansee John Daniel, waa'ee John Daniel femesiin TikTokii kanarra jirtu, femesiin Facebookii irra jirtu tokkotuu nafiin, warri YouTuberoonni tokkotuu nafiin daandii xiyyaara maarriyyee akkas goote, xiyyaara maarriyyee akkas goote. Qeeqni keessan sirriidha, nam fudhadhani viidiyoo isin irratti hojjettan. Garuu hawaasaaf nama meeqatu sagalee ta'e. Viidiyoo dhimma John Daniel sana wal qabatu nama 3,000 wayti diiwutu godhe. Nama 3,000 wayti waan sana irratti hojjete. Waa'ee ummata kanaa nama meeqatu irratti viidiyoo hojjetaa jira. Ummata rakkataa, ummata dhiphataa, ummata miidhamaa jiru, ummata sagalee hin qabne nama sagalee isaaf ta'uu dhabe. Ummanni Oromoo Salaalee, ummanni Oromoo Shawaa Wallagga ta'uu qaba moo sagalee isaa ta'uuf? Arsii ta'uu qaba, Jimma ta'uu qaba, Harargee ta'uu qaba, Baalee ta'uu qaba, Walloo ta'uu qaba. Rabbiti Oromoota Tuulamaa ilmaan Salaalee godhee isaan uume. Dhaqaati maaf Wallagga gootee nuumne jedhaa Rabbiin gaafadhaa gaafachuu dandeessu ta'e. Wallaggaaf malee yoo sagalee hin taatan ta'e, yoo immoo Baaleef malee sagalee hin taatan ta'e, Rabbii maalii fi ati Baalee hin goone jedhaatii gaafadhaa. Rabbiin immoo in komatani, in gaafata malee in gaafatamu nuti akkasitti beenna. Kanuma beekta Oromoonis, amantiin amanus kanuma. Amantiin kamuu kanuma, in gaafata malee in gaafatamu, in komatamu waan godhe irrattis. Dhaggeeffadhaa, dhugaa walitti himna. Dhimmi obboleessa keenya Aslii fi dhimma obboleessa keenya Mubaarak Musammaa dhukkubsatu isinni tokko Mubaarakiin deeggaraa jirtu garii wanni kanarraa, inni tokko Aslii deeggaraa. Dhimma dhuunfaadha, dhimmi isaanii dhiisaa bira darbaa. Mubaarak gargaaramaa jira, gargaaramaa jira. Yaalamuuf deemuuf eeyyen deemuuf jedhaa jira. Namoonni gargaaruu dandeessan gargaara. Namoonni immoo inni sobee qarshii kana funaannataa ettan dhiisa garee nama tokko hin ta'ina. Wanti isin ajandaa godhachuu qabdan ajandaa ummata kanaadha. Waa'een John Daniel ajandaa isin hin ta'uu hin qabu.
Baama tokko waan ajandaa isinii ta'uu hin qabu. Sababni inni ajandaa isiniif hin taaneef eerlaayiniin Itoophiyaa hoogganaa mataasaa qaba. Isinii galee mootummaan akka barbaadetti ofirraa deebisa. Ummata miskiina kanaafuu maaf sagalee hin taane isin. Ani femeesii warruma femeesii jedhamu kanadha. Maal isin maal femeessanitu ummataaf hin booyinitu ummataaf hin iyyiin. Waa'ee ummataa kana laalame. Inga bakka waa'een Joon Daani'eel inga waa'een Asliif Mubaarak inga torbee meeqa haasaa jirtu. Waa'een obboleetti intalitti xiqqoo sanaas inga waa'ee ummata salaaleetti deeba. Ummata kanaaf sagalee ta'a. Yaa mootummaa aangoon kun